Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Baabilooniitii bahaa kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii akka badii fi balleessaa keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in arjummaa isaatiin jaalala isaatiin fedha isaatiin guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti amajjii guyyaa torba waggaa waggaatiin kan kabajamu ayyaana uumaa keenya qulqulleettii Sillaasee maaliitiif kabajamaa isa jedhu sababa isaatiin wal qabsiisnee seenaa guyyaa kana waliitiin barannaa anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Wangeela raajii qulqullicha Isaayyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 20 gubbaa irratti Baabilooniitii bahaa jedha. Baabilooniitii bahaa. Akkuma Abrahaamiitiin maatii kee fira kee gadhiistee biyya keetii adda ba'iitii bayi akkuma Kiristoos isaaniitiin jedhe amma immoo asirratti Baabilooniitii bahaa jedheetu barsiisa jechaadha. Baabiloon maalidha? Maaliif bahaa jedhamne kan jedhu ayyaana kanaan maaliif walitti hidhamiinsa godhate kan jedhu walitiin hin laalla jechaadha. Egaa akkuma beekamu Baabiloon jechuun magaalaa jeeqama borcamaa yookiin immoo marqamaa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin Baabiloon ማለት ድብልቅልቁ የወጣ ማለት ነው። magaalaa wal borcaa jechuudha jedha. Egaa bishaan badiinsaatii booda dursaa yookiin immoo hangafa isaanii Naamruud jedhamuutiin baha irraa ka'anii ijoolleen addaa Naamruud namicha jedhamu bishaan badiinsaatiin booda dursaa isaanii Naamruud namicha jedhamuutiin baha irraa ka'anii yeroo deemanitti badhee guddaa cimaa ta'e Sanaa'or bakka jedhamu dirree tokko argatanii jedha. Ijoolleen eenyu? Ijoolleen addaa. Hoogganaan isaanii namicha Naamruud jedhamuutiin. Sanaatiin booda iddoo sana taa'anii jireenya isaanii eegalan. Walii isaaniitii koottaa xuubii yookiin immoo amma gamoo jennu kana haa hojjennu ibiddaanis immoo waaddine ibiddaanis haa waannu waliin jedhanii. Sanaan booda gamoo yookiin immoo ijaarsa guddaa hojjetanii du'a kan nutti fidu Sillaaseedha waan ta'eetiif jedhanii gamoo hojjetan irra dhaabatanii qara qaranii yookiin immoo eeboo qaranii ol darbachuu gara samiitti eegalanii jedha. Ilaalaa. Ijoolleen addaa bishaan badiinsaatiin booda kara bahaan deemanii Sanaa'or bakka jedhamtu dirree erga gataniin booda gamoo haa ijaarru ibiddaanis waaddinee yookiin immoo laballamnee isa jedhu sanachaa. Erga jedhaniin booda gamoo ijaaranii akkuma godhan raawwatanii du'a kan nutti fidu Sillaasee waan ta'eef isa waraanuu qabna. Isa injifachuu qabna, mo'achuu qabna jedhanii eeboo darbachuu eegalani. Gaa Sillaasonni koottaa ni buuna. Inni tokko qooqasa tokko akka hin dhageenye tokkummaa sadummaa Sillaasee koottaa ni buuna. Inni tokko gaafa jedhu Sillaaseen tokko ta'uusaa waaqummaadhaan. Koottaa ni buuna gaafa jedhu immoo maqaan sadii ta'uu isaanii. Inni tokko qooqasa tokko akka hin dhageenye ni taasisnaa. Qooqa isaanii walitti makna. Maatiiwwan Waaqayyoo hanga guyyaa tokko kanaatti seera uumamaa boqonnaa 11 addunyaan qooqa tokko walii galti turtee jedha. Garaagartummaan qoodaa dhufuu kan danda'e har'a namni saba akkasii qooqa akkasii afaan akkasii jedhee dubbachuu kan inni danda'e yakka ilma namaatiin sanaan booda dhufeen alatti malee Waaqayyo adii gurraacha afaan Oromoof afaan Amaara Tigiriffa Walaayittiffa jedhe hin uumne.
qooqa tokko walii galu. Sanaan booda koottaan buuna badii ijoolleen Addaam hojjetan karaa gaggeessa hangafa isaanii Numruudiin kan ta'e qooqni isaanii akka walii hin galle walitti makana jechuudhaan seera uumaa boqonnaa 11 irratti Sillaasonni dubbatan jedha. Egaa addunyaa Baabiloon irraatii ba'u asirraa kan barannu murteessuudha. Baabiloon lafa cubbuu, lafa wal makaa badiin irratti hojjetamu ta'uusaa bahaa gaafa jedhamnu akkuma Abrahaam bahee bahuu dhiisu jechaadha. Baqachuu fi jalaa ba'uu akkuma seera bahuu boqonnaa 19 irratti Looxiitiin baqadhu jalaa bahee jedhame. Kanaaf egaa bara kana keessa kan argamu namni afuuraa kamiyyuu bakka wal makaa addunyaa kana keessaati miira garaagaraa keessaati addunyaa wal qoqqoodde kana keessaati bahuu akka inni qabu jecha Waaqayyoo foon qopheessuu akka qabu jecha Waaqayyoo dhaga'uu akka inni qabu addunyaan kun immoo badii ilma namaatiin qooqa amma dhufe kana qoqqooddaa amma dhufe kana kan isheen keessumsiiste yaaduma ilmaan namaatii ta'uusaa fi Waaqayyo gaafa nu waamu jecha Waaqayyo dhageenye Waaqayyo waliin jiraachuu akka qabnu miira of tuulummaa keessaa ba'uu of tuulummaan dhumni isaa badiinsa cabiinsa akka ta'e fedha foonii qofaan kufuun rakkoo akka inni fidu Waaqayyo waliin wal loluun eebba Waaqayyo akka nu dhabsiisu addunyaa kana keessaa ba'uu akka qabnuu fi addunyaaf adda baanee jiraachuu akka qabnu namoonni Baabiloon Waaqayyoon sodaachuu dhabuu isaaniitiin qooqni isaanii walitti makameera. Maarree lafa sanyummaa lama naannummaa gooxanyummaa keessaati ba'uu akka qabnu beekamtii biyya lafaati jennee beekamtii samii dhabuu akka hin qabne nutis bakka jiraannuuti adda baanee Kiristoosiif jiraachuu akka qabnu biyya lafa har'a Baabiloon taate nu luqimsitee cubbuudhaan laaqii cubbuu keetti kubneetti argamu kana keessaati ba'uu akka qabnuu fi ayyaana kanarraati ayyaana tokkummaan ilma namaa itti gargar ta'ee wal qoodinsi qooqaatiin bifaatiin wal dhaga'uu dhabuun walii galtee dhabuun guyyaatti shaarame badii ilma namaati. Maarree sanaan booda koottaani buuna qooqa tokko tokko akka hin dhageenye ni taasisna jedhee Sillaaseen erga dubbateen booda dhagaa fidi gaafa jedhamu inni dhagaa fidu bishaan fidi gaafa jedhamu inni bishaan fidu muka fidi inni jedhamu gaafa bishaan muka fidu amma gaafa inni tokko dhagaa geessu tokko bishaan jedhe tokko bishaan gaafa geessu tokko muka jedhe akkuma Baabiloon kana qooqa isaanii walitti makamee walitti borcamee sanarraa kaasee tokkummaan dhabamee garaagartummaan babal'atee har'a sababa walirratti ka'uu kee har'a sababa wal loluu keenya har'a sababa wal jibbuu kee kan ta'ee nu rakkisaa jiruu fi addunyaa raasaa kan jiru addunyaan ittiin raafamaa kan jiruuf rakkachaa kan jiru baay'ina badii keenyarraa kan ka'e gochaa cubbuu keenyarraa kan ta'e asirraati barachuun amma hin danda'ama jecha. Kanaaf egaa hanga guyyattii sanaatti bu'aan addunyaa kanaa fi bu'aan hojii jal'ummaa keenya bu'aan cubbuu keenya kana ta'uu isaa asirraati hubachuun barachuun hin danda'ama maatiiwwan Waaqayyoo. Wal qooduun qooqaan wal qooduun wal dhageettii dhabuun walii galtee dhabuun jaalala walii dhabuun kabaja walii dhabuun kan dhufe baay'ina badii keenyaatiin malee Waaqayyo saba kamiyyuu jedhee hundayyuu fakkeenya isaa akkeenya isaa ilaalaa. Uumama ilma namaa gaafa ilaallu seera uumamaa boqonnaa 26 irratti koottaa nama akka fakkeenyaaf akkeenya keenyaatti haa uumnu. ሰውን እንደ ምሳሌያችን እንደ አምሳያችን እንደ መልካችን እንፍጠር ጀደ ማለ ካን አማራ ካን ኦሮሞ ካን ጉራጌ ካን ትግሬ ታስዝኔ ኡምነ እንጀን
kaan Amaariif akka dubbatu, kaan Oromoof akka dubbatu, kaan qooqa biraa akka dubbatu jedhee Waaqayyoon akka hin uumne Waaqayyo tokko godhee hunduma uumuusa asirraatii waa addanuu akka irraa barannuutiif ayyaana kana Baabilooniitii bahaa lafa walitti qoodan lafa sanyummaati, lafa naannummaati, lafa jibbiinsaati, lafa yakki itti raawwatuuf cubbuun taasifamu keessaati bahaa jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ayyaana kanaatiin kana nu barsiisaa. Sanaatiin booda qooqni isaanii walitti makamee gamoon isaanii sun diddiigamee ilmi namaa kanarraatii qabeetu wal qoodinsi wal jibbiinsi kan inni mul'ate kanarraa ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa eenyumtiyyuu immoo Waaqayyo waliin wal lolee jiraachuu akka hin dandeenye. Waaqayyo walitti bu'ee eenyullee jiraachuu akka hin dandeenye. Waaqayyotiin wal loluu eenyumtu akka hin dandeenye. Waaqayyotiin waraanuu eenyumtu akka hin dandeenye. Warra na lolan na lisaan lola. የሚዋጉኝን እዋጋቸዋለሁ የሚያከብሩኝን አከብራቸዋለሁ ወረ ና ወራኑ ነሳን ወራን ወረና ከበጀን ነሳን ከበጀ ጀዴ ጎፍታን ኬኛ ቆርቺ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበቴ ረጀቻ ማቲወን ዋቀዮ ኑቲስ ዋቀዮቲን ከበጅኔ ባቢሎን ለፈ ጭቡ ተኤ addunyaa Baabiloon ta'ee jiru sanyummaa gooxanyummaan itti baay'ate dhiiga wal dhangalaasu lafee wal cabsu wal irratti ka'u itti baay'ate kana keessa adda baane Waaqayyo waliin jiraanne amantaan cimne deddeebine amantaan dhaabbanne waan namarraa fagaanne deddeebi'uun hunda keenya nu barbaachisa. Amajjii guyyaa torba waggaa waggaatiin guyyaa qooqni isaanii walitti makameef warreen Baabiloonotaa qooqni isaanii walitti makamee fi guyyaa itti yaadni isaanii gargar ta'e adda addummaan fedha isaaniitiin yaada isaaniitiin Waaqayyo tokko godhee qooqa tokko godhee fakkeenya tokko godhee isaan uume garaagartummaan guyyaatti uumame baay'ina badii irraati kan ka'e cubbuu isaanii irraati kan ka'e ta'uusaa beeknee har'a wal qooduun gargar wal baasuun akka hin barbaachisnee fi yakkaaf balleessaa keenya baay'ina cubbuu keenyaan kun ta'uusaa hubanne cimnee dhaabachuun barbaachisaadha. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Ayyaana kana kan eebbaa kan nagaaf jaalala nuuf haa taasisu. Kan baranaan nu ga'e bara gareetiin nagaan nu haa qabsiisu. Waaqayyo hunduma keessan duukaa haa ta'u. Tokkummaaf jaalala cimina amantaa Waaqayyo nuuf haa kennu.